Dabarsan Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhumaatii baay'ee keessummeessuuf uummata Ameerikaatiin qophaa'aa jedhan. Guyyoo Waariyoo gabaasa dabataa qaba. Just to bring you some breaking news from the UK, the British Prime Minister Boris Johnson. Corona muummichi ministeer Britaniyaa Boris Johnson dubbitti jabeessuun hospitaal seensis. Leenjisa Manchester City Pep Guardiola jala jeesse. Doonaald Tiraamp lammiilee 11 jala fixuun abdii kutachiise. Denmark, Singapore, Ameerikaa, Rwanda fi New Zealand dhibee kanarra dandamachuuf carraa olaanaa qabaachuu gabaasi BBC mul'isa. Isaan maaliif carraan sun adda kennameef hin gaafi. Tasgabbii siyaasaa, bulchiinsa madaalawaa, iftoominnaaf adeemsa oomishaatiif haal dhiyeessi meeshaalee yookaan loojistiik jennuun suniin biyyoota kuyyoo sila dursanii jabaatan dhibee kan ofirra qolachuu danda'u jedhan. Amma carraan sunillee waan jirin fakkaatu. Bittottees gaaf shanii bulchaan guddaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkan jechuun afaan faranjiitiin dhaadatte. We will beat Chinese virus yookaan vaayirasii Chaayinaa kan jabeessin injifan jechuun dubbata. Adooleen buliin guyyaan dhume torbaan dabruun bultii gabaabdii tokko keessa deebisa akkan jedhe. We're going to go through a very tough 2 weeks. But this is going to be a very painful. There will be more days. Lakkoofsi namoota du'anii Ameerikaa dabaluu danda'a jechuun miira abdii kutannaan guutameen uumatu fi beeksise. Gabaas kallattii godhuun tun qophooftutti jiruun Ameerikaan namoota 11,000 laawwaaluun humni 370 walilleen dhukkubichaan qabaman. New York, New Jersey, Michigan, California, Florida namni waliin eegi. Hollaan balbal cufatee eegi naga bultee waliin jedhas diyooti lakkaa'amuu jiru. Reeffi namoota sabab dhibee koronaatiin du'anii guyyootaan boodaman keessatti tajaa'uun mootummaan kabaj tokko malee ilmaan nama bujjata awwaalchaa dotti nuwwisi yoo gargat ilaalu caala wannoonni nama dhiyeessa waan jirtin fakkaatu. Biyyoota addunyaa jiran 206 keessa 206 jechuun parsantii yoo deebiin parsantii 100 keessa 100 ilmaan nama jiran hundi waliin ga'uun agoduuta walitti qabadhuun namoota miiliyoon 1.4 walirra akka mul'atu dhibeen upper respiratory syndrome coronavirus. Saati ammoo tan qoruu Yuunivarsiitii Joon Hopkins irra kallattiin barreeffame namoota 75 ol galaafachuu isaa dubbata. Addunyaa waan qabatte gad lakkiftu waan dhabde fakkaatti. Diinagdee, siyaasaa fi hawaasummaa wanni jedhan tokkollee hin jirtu. Manni barumsaa, manni amantaa, iddoo bashannanaa, sochii uummataatiif hojiileen idilee hundi sabab dhibee koronaatiin waan dagataman fakkaatu. Biyyoonni lammiilee isaanii manitti cufuun eegala ba'uu dhowwan ji'oota lakkoofsiisuu jiru. Pireezidaantiin biyya Filipiins Roodgees durtee nama malatti argitan ijjeessa jechuun poolisoota mirga guutuu gonfachiise. My soldiers to shoot you. I will not hesitate. Shoot them dead. Poolisoonni Uhuru Keenyaataa daa'im tokko sababa malatti arganiif rasaasaan galaafachuun gabaaseen ka yeroo dhiyootti. Indiyaa, Afrikaa kibbaatiif Senegaal dabalate saatii malalas arginaan irbaat koronaa yookaan irbaan rasaasa ta'uun kan kemirkaa. Chaayinaan boqonnaa yeroo dheeraan booda nama awwaalteen oduu dhibe. Firaans guyyaatti immoo namoota hedduun dhukkubichaan jala qabamu beekse. Itaalii, Ispeen, Firaans, Chaayinaa, Iraan, UK, Neezerlaand, Jarmanii fi Beeljeem dhabanaasa dhibee koronaatiin jedha warraan miidham tokkolleen hin jiru. Afrikaatti immoo dhukkubichi suutumsuutaan daangoo fi duras siqfachuun gabaasa godhutan bojadhu jiruun namoota 10,000 ol qabuun 500 olillee jeessu isaa dubbata.